Hello family, akkam jirtu? Fayyoodhaa akka beekamu deebinee dhufnee jirra jechaadha. Chaanaalii kanarratti akkuma beekamu viidiyoo forex trading wajjin wal qabatu akkasumas hojiiwwan online wajjin wal qabatu isiniif dhiyeessaa jira. Viidiyoo hojjennu keessatti egaa forex marketiin baay'ee piroosesii kan gaafatu akkasumas immoo hojii stepidhaan gara sanatti guddachaa kan deemanidha malee ammattiin productive kan taanu miti jennee haasaa turre. Akkam jirtu sin trading akkam warri barachaa jirtan akkami warri trade gochaa jirtan akkami torbee darbee I think taariifii garaagaraa biyyoota addunyaa Ameerikaa wajjin wal qabate akkasumas Raashiyaa akkasumas addunyaa wajjin wal qabate yaadni garaagaraa ni jiraata. Kun immoo market irratti yookaan forex market irratti dhiibbaa mataa isaa dandeenii qabaata jechaadha. Keessumaa Peri warreen USD wajjin wal qabatanii marketii challenge ni godhu yeroo baay'ee because doolaarri paawarii gatii qabuuf jechaadha. I think badaa gaariin ture torbee darbee. I hope torbee kana gaarii ni ta'a jennee ni amanna. Isa kanaa fi abdiituun kutin analyze hojjechuun yeroo inni gaarii ta'uu dhiisu normally back testii gochuudhaan joornaaliiwwan adda addaa fudhachuun barbaachisaadha jechaadha marketii keessatti. Nuti immoo egaa waan irraa barattanii yeroo hundumaa isiniif qabadheen amma hin dandeetti. Isa kanaaf warreen haaraa taatan gara chaanaalii keenya warra dhuftanii subscribe, like, share gochuudhaan itti fufaa jechuun barbaada. Har'a baay'ee murteessaadhaa fi traderidhaaf baay'ee wanta barbaachisaa ta'e wantoota afur isiniif qabadhee dhufeen jira jechaadha. Kunneenis maalidha? Fakkeenyaaf forex keessatti waa'ee liquidity dhageessanitti jedheen yaada. Liquidity jechuun just liquidity keessatti egaa marketiin tokko movementtiiwwan baay'ee spreediidhaan kan yookaan ariiftiidhaan ni socho'a. Just as keessatti fakkeenyaaf institutional trader warreen ta'anii warreen maallaqa guddaa sochoosan jechaadha. Just liquidity jechuun waan biraatu hin ta'in baay'ee isaatti ariifataa keessatti yookaan provide yookaan dhiyeessiidha jechaadha. Just as keessatti egaa baay'ee volume fi baay'ee saayizii guddaadhaan kan socho'u. Achi keessatti yeroo baay'ee scalper warreen ta'an akkasumas immoo maallaqa xixiqqaadhaan kan trade godhan yeroo isaan itti subbi godhaman ni jiraata jechaadha. Isa kanaaf kun immoo baay'ee murteessaadha jechaadha. Liquidity kana master gochuudhaaf wantoota nu barbaachisan wantoota afur isiniif qabadhee dhufeen jira jechaadha. Egaa yeroo baay'ee baankoroon institutional trader warreen ta'anii as keessatti participation guddaa ni geggeessu jechaadha. Egaa liquidity kanneen keessaa kan adda baasuudhaaf maal gochuu qabna ni jedhu tokkoffaa irratti time frame irratti zoom out gochuudhaan irratti fayyadamuu ni qabna jechaadha. Because for example gaafa trade seennu time frame adda addaa irratti structure yookaan candlesticking kuni structure adda addaa ni qabaata. Structure garaagaraa agarsiisa jechaadha. Kun immoo maaliif nu fayyada? Fakkeenyaaf behavior yookaan kaaraakterii adda addaa ni argisiisa jechaadha. Just IC concept keessattis ta'e price action keessattis normally kaaraakterii adda addaa ni agarsiisa jechaadha marketing. Kuni gaafa zoom out goonu predict gochuudhaaf for the future nu agarsiisa yookaan nu tokkomaa jechaadha. Inni kun baay'ee murteessaadha. From hour irraas ta'uu danda'a, daily irraas ta'uu danda'a. Gaafa analyze hojjettanii time frame keessan zoom out gochuudhaan waan hour irratti maal fakkaata, 2 hour irratti akkasumas immoo minute keessattis maal fakkaata isa jedhu zoom out gochuudhaan marketii keessan predictionidhaafis akkasumas analysiifaanis isin fayyada jechaadha. Just yeroo darbe waa'ee joornaaliif waa'ee back testii dubbadheen ture kana gochuudhaaf time framein murteessaadha jechaadha. Inni itti aanu maalidha? Fakkeenyaaf liquiditiin gosoota lamatu ni jiraatu jechaadha. Fakkeenyaaf marketii keessatti internal liquidity fi external liquidity dha jechaadha. Internal liquidity egaa gara keessaatti gaafa liquidity argisiisu liquidityewwan kunneen fakkeenyaaf marketiin suni sweep isin gochuudhaaf tooftaalee garaagaraa fayyadamuu danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf fake breakout argisiisuu danda'u, fake change of character agarsiisuu danda'u. Kana keessatti isin akkamittiin akka inni fake ta'e hubachuu dandeessu? Just gaafa inni sobee breakout fakkaatu just yeroo baay'ee sell way buy jennee seenne yeroo nuti itti nyaatamnu ni jiraata jechaadha. Kana baruudhaaf daqiiqaa yookaan yeroo murtaa'e eeguun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf liquiditiin internaalii keessatti fake breakout fi fake change of character achi keessatti adda baasuun murteessaadha jechaadha. External liquidity keessatti immoo inducement adda addaa yookaan manipulation adda addaa argisiisuu danda'a marketiin tokko. Gaafachi keessatti kaaraakteriin argisiisu maalidha isa jedhu chaartii keenya read sirriitti gochuudhaa fi amaloota isaan argisiisan yookaan chaartii akkamii yookaan kaandilii akkamii akka isaan foormi godhan achi keessatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Inni kun baay'ee murteessaa fi baay'ee barbaachisaa gatii ta'ee fi kana maaster gochuun dirqama keenyadha gara trading yookaan liquidity gaafa maaster goonu. Inni itti aanu maalidha? Fakkeenyaaf konsekwensiiwwan garaagaraa ni argisiisu liquidity keessatti egaa
fakkeenyaaf indusimentii inni jennu yookaan maanipuleeshinii inni jennu sun maal fakkaatas jedhu internaalii keessattis eksternaalii keessattis ni argisiisa. Isa kanaaf indusimentii maalummaa isaa fakkeenyaaf mitigeet gochuu danda'a gara fiil godhee eeriyaa sana dhaqee tachuu yookaan eeriyaa nuti fakkeenyaaf seel saayidii yookaan baayii saayidii yoo jiraate maarkeetiin tokko gara sana amma inni dhufutti obsaan naannoo sana ennee normaali analaayiz goonee iddoo sana amma inni gahutti eeguudhaan mitigeet godhee gaafa inni furatu just seetaap yookaan intirii seetaapii keenya adjust goonee maarkeetii eeguun murteessaadha jecha. So isa kanaaf maarkeetii keessatti investimentiiwwan adda addaa jiraachuu ni malu. So kuni baay'ee murteessaadha, baay'ee barbaachisaadha tradingii keessatti. Isa kanaaf kuni normaali akka fakkeenyaa yookaan akka mallattoodhaaf isiniif fidee dhufe jechaadha. More advances gochuu ni dandeessu jechaadha. Just by the way namarraa caalmaatti ofii keessaniif gaafa of barsiistan, ofii keessaniif gaafa ofii keessan baaktestii hojjettanii, ofii keessaniif maarkeet wajjin faamiliyaar gaafa taatanii more understand gochaa dhuftu. Inni kun murteessaa fi barbaachisaadha jecha liquidity keessatti. Egaa as keessaanii gara sattaanutti tun darbiin fakkeenyaaf waa'ee matsaafaa yookaan forex trading wajjin wal qabatu kitaabota adda addaa nu maxxansi jechaa turtanii. Fakkeenyaaf riiviyuu adda addaa ni hojjetama YouTube irratti akkuma beektanii afaan Oromoon hin jiru. Warreen fedha qabaattan fakkeenyaaf trading zooniin ni jiraachuu danda'a, baby forex ni jiraachuu ni danda'a. Kanneen keessatti book review isiniif hojjechuu nan danda'a afaan Oromoo isaan jechaadha. Akkasumas PDF isaas qopheessaan jira. Normaali review isaa akkasiin hojjetamu warreen barbaaddanii comment jalatti naaf kaa'uu dandeessu. Warreen haaraa taatan YouTube subscribe godhaa amma dhumaatti ilaala. Akkasumas TikTok channel keenyas follow godhaa, Telegram irra dhufuu dandeessu. Torbanitti sadii live stream gochaa jirra. Isa kanaaf kana fakkaata. Warreen barachaa jirtan barachuurraa gara duubaatti hin jedhinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa forex marketiitti dabalatees yaadota adda addaa YouTube kanarratti upload gochuu yaadaan jira. So isa kanaaf channel kana akka guddistan asumaan adraa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon asirratti gadhiisus akka daawwattan akka sheerii laayikii gootan isinitti immoo barbaachaadha. Kana fakkaata viidiyoon irraa chaartii irraa daqiiqaa tokko lama waa'ee liquidity waliin ilaalla. So guys amma immoo egaa waa'ee liquidity screen irraa olii ilaallaa jechaadha. So let's go. Egaa asirratti akkuma argitanii normaali maarkeetiin kuni gooldii ture jechaadha. Fakkeenyaaf qixa kanatti waa'ee liquidity ilaallaa jecha. Liquidity fakkeenyaaf maarkeetiin tokko ariitiidhaan gaafa inni sochiiwwan yookaan vooliimii guddaan akkasumas saayizii guddaan gaafa socho'u akkuma isinitti himne waa'ee tireedarii garaagaraa ni jiraatu jennee irraa swing tireedarii, retail tireedarii fi institutional tireedarii jedhamu isaanii. So institutional tireedarii hojjennu fakkeenyaaf kanneen akka baankii akkasumas immoo investoroonni garaagaraa large volume size jedha warreen sochoosan jechaadha maallaqa forex market irratti dhiibbaa mataa isaa danda'e ni geessisu jechaadha. Kana keessatti liquidity inni jennu immoo sochii yookaan volume yookaan sochii marketiin suni godhudha jechaadha. Kun immoo yeroo baay'ee retail trader warreen taane achi keessatti participate gaafa goonu akkaawuntii xixiqqaadhaan gaafa goonu nu baasanii profitii mataa isaanii akka hojjetanii fi isaaniif advantage dha jechaadha. So as keessatti fakkeenyaaf liquidity kana yoo ilaalle marketiin kuni as liquidity ilaaluu dandeenya jecha internal liquidity fi external liquidity. Internal liquidity ni jennu gara keessatti structure adda addaa uumuudhaan kan inni hojjetudha jechaadha. So asirraa akkuma argitanii normaali fakkeenyaaf kun just candle magariisa kana ni argitu yaada green candle kana. So amma kanatti dhufee erga hojjete booda reject gochuudhaan deebisee maal godhe change of character yookaan breakout fake fakkaatu ni uume jechaadha. Just marketing kun asirra ni dhufe qixa kanatti grab gochuun deebi'ee ammas ol deebi'ee jechaadha. So sweep gaafa godhu maal godha? Sweep gaafa godhu just retail trader out of market and kick out godhe structure mataa isaa danda'e ni uuma jechaadha. So inni kun immoo maalidha? Akka as keessatti akka nuti nyaatamneef egaa kana zoom out goone time frame dhaan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. So fakkeenya marketii kana haa ilaallu just by adding another time frame. For example, this is 5 minute time frame. So let's take to 1 hour time frame. So 1 hour time frame gaafa godhamu structure marketing kun qabu just kana fakkaata jecha. Kana fakkaata jecha. Just check this. Fakkeenyaaf kun amma inni amma ilaalaa olleef kuni takkaa kan ol hin beennedha jecha. Look. Haala kan inni fakkaatu ilaala. Kuni waliigalli isaa addadha jecha. Just it's a new structure of market. So kanuma ammoo for example let's take to 45 minutes. Gara 45 minutes gaafa ronnu immoo kana fakkaata jecha. So
inni kun maaliif nu fayyada yoo jettanii maarketiin adda adda ta'e tun time frame nuti fayyadamnu baay'ee forex marketii keessatti barbaachisaa fi structure marketii baruudhaaf baay'ee murteessaa gatii ta'ee fi barbaachisaadha jechaadha. So kuni gatii haarii gatii ta'ee fi structure xiqqoo confuse kan qabu ta'e jechaadha. So inni kuni kana fakkaata time frame kana check goona daawonis toppis gochuu dandeenya haawariidha gara miniittis miniitiraas immoo gara haawariitti fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. Inni kuni maatering godhu erga kana gooneeti waa'ee liquidity understand goona jechaadha. Gara iddoo isaatiitti gaafa deebisnu kana fakkaata. So inni kun erga kana ta'eeti fakkeenyaaf inducement yookaan manipulation point ni jedhamu moo sakamidha yoo jenne fakkeenyaaf kana laala inducement isheen jennu kuni just it is marketing tokko qixxan itti manipulate godhu yookaan consolidation level isa jennuudha jechaadha. Consolidate jechuun marketing tokko keezii garagaraadhaan kan sochoone ni jiraatu fakkeenyaaf maallaqonni exotic pair kan jedhaman fakkeenyaaf kan akka maallaqa Turkii warreen waggaatti faa ji'atti faa sochoonidha jechaadha isaanii. Kanaaf warreen kun inducement keessatti manipulation gaafa godhanii yookaan trade gochuuf normally long term position warra trade godhantu fayyadama isaan nun barbaachisan jechaadha. Garuu barnoota keenyaa fi gatiin barbaachisanii isaan yeroo dheeraa keessatti warra sochoonidha jechaadha. So inni kun inducement inni kun manipulation point kana keessatti marketiin sochii adda addaa argisuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf qixxa kanatti just check as example kana yoo furanne breakout fakkaata jiru fake breakout dha. Fakkeenyaaf isin dhufe kana darbuu barbaade garuu deebi'ee dhufeetu change godhee character isaa. So kuni hubannaadhaaf yookaan understand gochuudhaaf baay'ee nu barbaachisaa jechaadha. Walumaa galli isaa kun chart reading irratti yeroo keessan fudhachuu isin gaafata. Maaliif character candlestick akkasumas immoo pointiiwwan garaagaraa fakkeenya maqaa garaagaraa ni qabaata. Internal liquidity jechuun maal jechaadha of keessatti maal qaba, inducementiin of keessatti maal qaba, external liquidity of keessatti maal qaba. Fakkeenyaaf sweep garaagaraa ni jiraata. Internal liquidity kana keessatti sweep ni jiraata. Sweep sun immoo point adda addaa maal qaba isa jedhu bal'inaan yeroo biraa itti dhufuu dandeenya. Garuu kuni as example isiniif hojjechaa jira jechaadha. So kun murteessaadha jechaadha. So take a time and read chart. So kanaafi kana yoo gootanii normally understand gochuu dandeessu waa'ee market kana fakkaata. More take a time akkasumas dubbisaa hojjedhaa baay'ee viidiyoo isin barsiisu ilaalaa just ofii keessan irraa kan akka gorsaatti kan isinitti himu emotionally keessan sirriitti moraal yookaan sammuu keessanii eeggadhaachuun barbaada. Viidiyoo fakkeenyaaf viidiyoo TikTok irra jirurraa viidiyoo YouTube irra jirurraa of eegaa. Kun baay'ee wanta murteessaadha. Sababni isaa maal eessaa akka isaan hojjetan maal akka isaan hojjetanii isaan soba adii sobu fakkeenyaaf diimoo ta'uu danda'a kan isaan trade godhanii kana godhanii maasii yookaan duutii ilaalcha baay'ee argachuun ni danda'ama. Garuu kuni gatiin fayyannee fi waan akkasirraa of eeggadhaa. Waan akkas jedhamu hin jiru. Tireedii ji'a tokko ji'a lama keessatti kan namni successfully ta'u hin jiru. Kun soba dubbiidha. Isa kanaaf long journey dha tradingin ji'a tokkos waggaa tokkos fudhachuu kan danda'udha. So kanaaf be careful and be disciplined fi consistency dhaan hojjedhaachuun barbaada. So thanks for watching. Video gara biraan lagarraa video keenya subscribe godhaa. Gara channel keenya kottaa akkasumas TikTok irraas follow nu godhaa. Galatuma.